Golbachuu illee qabna. Yaadni keessatti mukura keessa ba'uudha. Kan jedhudha malee waan gaarii yoo hojjenne haalli ittiin isaa. Ashama harka fuunii akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota ayyaatu shuu nagaa waaqayyo bakka isin jirtu isin baay'atu isin jira warri biyya keessaa warri biyya alaa akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii miti ani nagaa kooti galata waaqayyo egaa guyyaa har'aa sagantaa maalitti walitti deebine kan jiruu fi gingilcha shoot sin dabarseen deebi'aa turtee gaarii gingilcha guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan Haftaamuu Lamuuti kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatanii YouTube'dhaan nu daawwachaa jirtan YouTube channel Qaanqee Show subscribe gochuu hin dagatina harka keessan maaliif akka nama adurree ajjeesee isin ullata channel keenya subscribe godha haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaa tole akkas fakkaata guddaa galatoomis hin jedha haftee nama kabajamaaf jaalatamaa kan ta'e hayyuu keenya nu jira dhun sin jira akkasuma immoo Aroon obboleettii haftee naan jettanii fi guddaa galatooma obboleettii Qaanqee Show yoon ta'e nan gammadaa jechuudha. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya har'a akkan deebi'ee viidiyoo kana hojjedhu na taasiftanii wanti nani jedhe hunda keessaniif waan ifatee natti hin fakkaanne namoonni yaani kun isinii ta'ee jira kan isinii hin taanillee immoo akkasuma jira jechuudha. Gabaabumatti ana wanti nan jechuu barbaade kan biyya namaa jirurraa hin jenne ani baay'inaan. Hojiin keenyas wal fakkaatu dhimmichi tarii haallitti jennuun jechuu dhabuu danda'an jedhe malee ani immoo yoo hojjechuu wallaaltanii miti namni wallaalee osoo hin taane hojii saniif iddoo dhabuudha jedheen yaadaan wallaalaa miti maaliif amma sooshaal miidiyaa fayyadamna waan ta'eef nuti wallaaluu ta'inuma yoo hin jedhamu baay'een isaanuuf galaa barachaa jirra kanarraa wallaaluu ta'in jedhamu dhibaa'ummaa hojii keenya ofumaa keenyaaf dhibaa'ummaa nu keessa jira malee. Hojii tokkorraa wanti dubbatu nu deebisu tokkollee hin jiru jechuudha. Anis kana nan jedhe Oromiyaa jiituu keessaa wanti dhabame hin jiru. Bakka barbaadan deemuu dandeessuun isin hin jedhe tarii haalli mijatee namni deemuu dhabuudha mala. Anis kan hin jedhe wanti namni waa irraa baratuu fi waa arguuf yaadurraa osoo hojjetame hedduu namatti tolaa hin jedhe. Mee fudhadhaa ilaala amma dheengadda jechuudha immoo kaanus. Maatii ishii bira gaafa deemtu qe'ee maatii isaanii akka inni bareedu. Mana baadiyyaa keessayyuu akka itti bareedu. Fooliin bakka akka waa fooliin biyya ofii nama tolkaa'u wayii foolii wayii bakka iddoo na gammachiise jechuudha. Foolii silkii keessanii san sitti dhufanii waan jireenya akka fi akkasii nama gaafattu. Natti tole jechuu kooti. Cayaan xiyya tana. Tuni immoo oyiruun hanqa kun xiyya turte. Tamam, kuni manami manarraa ilaa hanqa asii ooyiruudha. Hanqa kun dhugaa himuuf wallaa kiyya ture. Gaafaan xiqqoo sanis anaatiitu itti wanta godhu ture. Anaatiitu keessa daddaabuu ture. Tuni immoo ooyiruun xiyya tana laal gaafaan xiqqishoodha gaafaan ijoolleedha. Boqqolloon xiyya duraa amma gartu jeesan as keessa boqqolloo daddaabuu ture ammallee ni yaadadha waan ijoollummaan ni irraanfatanii. Akkasii haa alhamdulillah rabbil aalamiin oollee bullee keessummaa isin dhuftee du'aas godaa bullee. Manni keenya gaamana duri beete mana ammaan tana wazoon ta'in saniifuu bakki nuti irraa dhufne immoo gamasanii furree dhaddoo isee gamasanii dhufne iddoo tana lagaa jira. Almii mardubsaa wantoota keenya qe'een teenya kana fakkaatti jedhanii fulook. Haala kana yoo irraa sin daawwachiise bareeda karaa see argitan waan ta'eef laayikii godhaa fi namoota hojii gaarii akka amma gingilchaa hin jedhe harka waan akka adurree ajjeeftanii harki maqsan irrataa jedhe dhugaadha biyyuun nama gaafa dhaqee 20,000 30,000 galu laayikii 15,000 galu jechuudha rakkisaadha. Tole yoo isiin tumtu yoo isiin tumtu dhugaa waaqayyo anillee akkasumatti garuu baay'ee tumee hin beeku nan tuma barbari keessi tokko darbee jechuun baay'ee miti gosa harkii kan koo anillee dafee bishaan nan naqata jechuudha. Garuu hedduu namatti tolu waan akkasii gaafa hojjetanii baay'een keenya amma baaburatti daaksu namoonni irra caalaa mana baaburaa keessi daaksa garuu gaafa harkaan hojjetan hagam nama gammachiisa dhugaa hedduu natti tolee gama kootiin hedduun gammade. Fakkeenyummaa tokko nama fakkeenyummaa namaaf ta'uun ilmi namaa tokko nama fakkeenyummaa siif ta'u qabaachuun gaariidha. Nama waa irraa bartu qabaachuun gaariidha. Barrakkoon keenya kana mataa jabaannaan nageenyu.
bakka yaada namaa sanii osoo hin hubatini murtoo itti kennina. YouTube dhiistanii irraa galuu sun taane maal akka hojjennu yaaduu qabna. Maal jedhe Abduu Mobile App gaafa moonii taatee seera YouTube guuttee jedhe na yaadadhan irraa fudhu dhugaa. Gaafa seera YouTube dhaa guuttee jedhe viidiyoo 30 gadi lakkisa jettee qopheeffattee yoo jiraate saniin booda hoo maalaan gad lakkisa kan jettu itti yaadii jedhe maaliif hoo maxxarsitee tanii dhuma waan ta'eef kuni sammuu kan keessatti anasee filate jechuudha. Kanaaf maal akka hojjennu itti yaadu namoonni immoo baay'een keessan akkanii harara dhaabbadhee boruuf itti yaadulee na taasifte kan jedhullee namoonni baay'een jiru. Egaa namni dubbii nama tokko jedhee nama hundi haa fudhatuuf miti. Nama dhibba keessa nama tokkoof yoo galee gahaadha jechuudha. Gingilcha kanarra isii wajjin hin jiraanis. Taa'ee isii gingilcha osoo hin taane wajjibaa gingilfamuudhaaf jira. Meexiqqoo hojii mukaan os kana ilaallee walitti deebina. Hedduu namatti tolu jechuudha. Baay'ee nama yaadachiisu. Keessawuu yeroo ayyaanaa fa'aa hordoftoonni amantaa kiristaanaa ni beektu. Ortodoksii jechuudha. Ingisii ayyaanaa fa'aa shummoon affeelamni jira miti ayyaana sooma hiika osoo soomni hin hiikkatiin guyyaa jimaataa sanatti fakkaatee waan irraa boruu baadhee kamisa galgalatti fakkaata. Ni hojjetama jechuudha. Jechuun giseettumaa kana na yaadachiisan jechuudha. Nama lama yeroo tuman yeroo isaanii arge jechuudha. Egaa hedduu nama bohaarsa. Akkasuma immoo afnaan Oromiyaa irra ejjette Oromiyaa jiitu qeebbaas irra ejjette nama dhalate gaafanii abbaan kan koo jiraachuudha boorsiitiif jette dhugaa. Jechuun namoonni waan gaggaarii hojjetanii jiru. Ni bareedu mee ilaala. Amma isiin gaafa moo'eetumtu ni bareedu sunillee gaafa qeebbaashii dhaqxeessu immoo afnaan jechuudha. Hundi isaanii hojjetu kun hedduu namatti tolu. Waan gaarii hojjechaa jiru. Oromiyaa keessa nu daawwachiisaa jiru. Tarii jarri kun muuxannoo kaameraa qabu sirrii. Namoonni maatiin keenya waa kaameraatu hin beekanii. Fuulatti kaameraatu as nuun ba'an jettan kana nan beekaanis. Anis baadiyyaadhaan isa waan ta'eef. Gaafan jedhu wanna hojjennu kan ijjiitidhaan hin hojjetina warri hojjechaa jirtan. Warri amala maatii keessanii beektan jechuudha. Maaliif dirqama baruu qabu. Jijjiiramuu qaba hawaasni keenyas jechuudha. Amma dhugaa waaqayyoo gaafa doonkiitu komediyaan asheetuun doonkiitu jechuudha. Suura qabatee ganda qotee bulaa magaalaa keessaa bahee suuraa agarsiisa. Suuraa kana beektu jedhanii. Hojiin isaa cimaa nama boonsu jechuudha waan gaarii nama hojjetu. Suuraa hin beekan. Eessa fidee beekaree anuu yoo doona agarsiisanii giseen biyya jiru sana. Eessaniin arga. Kanaafi bakka kaateef yaadadhu kanaan jettanii jirtu. Ani baadiyyaa keessa akka nuuf yoomiyyuu sobaa hin jiru. Manni maatii koo mana citaa keessa jiraatu jechuudha. Kanaafi dirqama waan hin jirree miti. Qeessaanii warri agarsiisan. Itti boonu bakka achi keessa alattee baatee ati jijjiiramteeyyuu bakka ilaalchi jireenyuma hawaasa keetii gaafa ibsitu. Namatti tola. Mee xiqqoo walitti deebinaa immoo afnaan ilaalla. Inni xiqqishoo na gaddisiisaa sila abbaan kiyya jiraatee kana jiran maashaallah ammallee bareedduudha. Ilaaluudhaaf jechuudha. Hordoftoota keenya asfaa. Egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mucha oyrun teysen jima bicha. Hayyan. Maali duwa? Irratti haqotan hojii. Laalame. Ayyan. Lakkaaboo tujjaaraan fuudhe lakkaa. Kaameraan haasa'uu didanii jetti ilaalisheenillee. Namni hundi kaameraa waa'ee kaameraa kanaaf immoo yoo itti himne waan miidhaa hin qabne waan hin taateef namni ni barata. Okay, maskii mankee fudhaa. Baadiyyaa deemtee gaafa mata booraa bira deemtu akka haala isaan ittiin bishaan waraabbatan akka dugdatti baatanii jechuudha. Bishaan waraabuu deemu. Bishaan waraabuu cimsaa wajjin dugdatti baatanii jalqaba jechuudha. An kana yoo hin jedhu gurmi dirqana gurradhaatii karaa nagaatti gadi jechaa jechuudha yaadatti ammas. Namni irraa fakkeenya fudhannu ni jira jechuudha. Ni jira jechuu barbaadetanani. Kanaafuyyuu
barumsa fotee bareechee nu barsiisaa jira barsiisaa haala gaarii anuufis waan fi gallee gaafa nuti qabna waan ta'eef wanti nu rakkatu tokko hin jiru. Warruma kalee wal beeknu warruma kaleessa wajjin waa baay'ee dubbannetu kan hojjechaa hin jirre. Ani kanuma hin jedhe nama qeequ tokko illee hin qabu. Yoo walii dhageenyes baay'ee bareeda jedheen yaadaan akka kootti. Kanaaf immoo hin aarinaadhaan isiniin jedha. Ani wanta isiniin jechuu barbaadu kanumaadha. Wanti hojjennu yoo fooyya'aa dhufeedha bareeda. Namoota waan gaarii hojjetan yoo ilaalle waanuma gaarii barannaa jechuudha. Kanaaf waan gaarii barannee waan gaarii yaa hojjennu isiniin jedha. Ani sagantaa kan gasiin qopheessaa yeetoo isheedha. Namoonni guyyaa jalqabaaf kadhachaa jalqanaa dhuftan immoo anaa dhufuu isiniin jedha. Hordoftoota kan wattaataniif yeroo maraa yaadanii fi laayik sheer gochuun kan wajjin turtaniif hundumti keessanuu guddaa galatoomaa isiniin jaalladha isiniin kabaja. Wanti deebinee wal gingilchinuuf yoo jiraate qabannee dhufna yaaduu kan isin hubachiisudha malee har'aan eenyuyyuu gingilchuuf miti. Guddaa isaa galatoomadha. Yaada keessan ilaalcha keessanii fooyyeffachuutu irra barbaachisaadha. Bolubachuu qabna. Yaanni keenya distiin qura keessa ba'uudha kan inni jedhu malee waan gaarii yoo hojjenne haalli ittiin isaan si gammachiisan jira wantoota nama bohaarsanii jiru. Namoonni distiin qura fa'aa baatanii nama kofalchiisan ni jiru miti jechuun dandeettii waa agarsiisutiin. Kanan isiniin jedha warri distiif dandeettan illee hundumti keessanuu guddaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha guyyaa biraa waa birootiin deebinee gabala galattuu turtii gaarii naaf qabaadhaa. Bye bye.